tinti tokki ilaalaa jiraatiin argeeni gaafan arkumiyyuun keessuma kiyyaate achumaan argee ijoollee jalatti aarra ishee godhennaan ijoolleen maayikii mubaarak fabiraan haagaamuu jedhan dhaqeetiin ilaalaa innaan jarrin bira jiru na didan miyyoo immoo gaafa dhufte fayyaadha raamadaanni har'a qabamaatte tarra dhufteen fayyaa dhufteeni dhuftee namni akkatti dubbatutti aan akkamiin irraa cititti ishee argee isheen dubbadhetti. Baatii shan jechuun amma erga ramadaanni bee baatii meeqa gaayisee no erga ramadaanni bee baatii lama sadii mee lama geeni sadii jechuun na fakkaatteen hayyee qoy gaafisi gaafatu jira baatii sadeen kana guyyaa tokko illee ittiin dubbanne nuti obdi lubbu gaafa isiin atti deemtu sanii fayyaa guutuu qabdi dhukkuba tokko hin qabdu miiliin isin dhukkubuun isin kufne Rama. Wallahi billahi suura guyyaa san kaatee na ergite yoo barbaadde asirraan siiqaa lubbuu na dhagaan jirtu suura isin guyyaa san kaatee na ergite asirraan siiqaa yoo barbaadde. Ati amma akkuma fayyaa guutuudha biyyaa kaatee baadha. Surprise taate jechuudha amma micuma eessuma keetii tana miidii umarratti tamiila irraa muramtee viidiyoo poost godhamtee argite. Akkasii akka ati jechaa jirtu. Nuti lamaa akkatti dhageenye opereeshinii taate. Anis waa takka meelii akka dhukkubu hundi namaa namni nuti beeknu biyyaallee haadhillee abbaan illee namni beeknu jiru. Anillee akkuma tammanaa jedha hartu surprise mante gaafa narku bakka maraaddeetu noolee waan hin godhu wallaalee. Miyyoo ishii immoo tiitooki jala gadhiifatte kunoo madaa'aarra maaliif tiitooki irra gadhiifteedhanii kunoo biyya galchaa jiruun. Eenyutu okay madaamti Madamti titu miciyo video isi miila muramte waraabdee post gootee biyya galchaa jirti. La miyyoo wayii akkuma amma kana akkuma kiyya kana akkuma miyyoo wayii akkuma kiyya kana mucattee miyyoon aksiidha beekta achi kaza mana qorichaa madaamii ishee geessitee achumaan obboleettitti ija kana argitee ati keenyuti jettee maqaa ishee hojii gadhiifte tiitoo fir'aan immoo achumaaniin arge gaafa argu achumaaniin akka obboleettitti jettee baree beektasa bidda waliinaan isaan waan godhan hin qaban gaxarii jiran jee achumaan gaafan ishii gaafadhu akkamitti miilli keessirraa kutame gaafan jiru aan hin beeku miilluma kiyya citaaniif irratti argasumatti ni farkee itti obboleettiin tiyya miyyoo san immoo ati immoo maaliif tiitoo irra gadhiifte jaadaniiti madaamiin ishii kamiyyoo teenyaa sunis ka madame miyo sanis wal miyo sallolani kuno warqa password fi fudani gashar kuno borgal de biyat madame lami marko ko bayo gadifte male dara ko la mai kan kanana dibela yo si danda mega madame mi an be khon bote fi madame tan wal beti an be khum mana akhi ma khisa wal arkan mana hospital khisa wal arkatan enna hospital de ite oboleti ti jahan argite gaafa sen gadiftu warris milyon ishin madamin warri madami kenya mu malik gadifte danin tala madami sani takani na ati maltu si galche si janiti kuno bar dawale khaysani si gaafa de isi oboleti ti gaafa de afani ni dubbatte la tikkisho akkamit takana taate yo jedane anin be khutiya addis ababa ya baccu khiyam be khamale ak bakkan jiro fin be khu amma malif oboleyan ki yadufani na lalan janna Rama sagaleen jiru. Duuba amma gaaffii tide tokko faamiciyyooni jechuun nam tokko bar harki muramullee harki yoo irraa muramullee ilmi namaa kun sammuun isaanii yaayuu namni ilmi namaa sammuu dhabeete harki kun harka kanaa miti ka dubbatu miila kanaa miti ka dubbatu beete afaan kee dubbata waan sammuu keettutu waan takka laalee dubbachuu danda'a miti. Kanaafuu micoon tuni fayyaan isii duraan nagaa qabdi. Jechuun waan takka akkamitti waan taate akkamitti hin beekne just waan taate akkamitti hin beekne I don't know gaaffii san tokkoffaa akkamitti hin beekne lammaffaa immoo miciyyoon dheexee waraabde tanaa fi miciyyoon madaamii tamiila muramtee sun saahiba wal beekan. Saahiba miti. Mucaan isheen waraabdee gadhiiste suni maadaamii ishee mana akimitti geessiteeti argitee waraabdee gadhiiste malee walii hin beekani. Kazaa akka carraatti. Waraabdee post gootee fi madaamii tamtu galchaa jira amma tamicoo miila irraa muramteetu immoo tamiciyyoo maa post gootaa jetteetu galchaa jira miciyyoo. Ishee viidiyoo waraabdee gadhiiste sana galchaa jiruun maaliif waraabdee gadhiiste jedhanii. Ajjeen eenyu madaam miciyyoo miila muramteetu immoo madaamii isii tabira jiraattu. Madaamii ishee kan bira jiraatutti malee kan madaamii ishee kan miila muramtee miti. Okay. Hayyee
Amma miiciyoo waan taateen beektu miila lameen bakka ifirraa dhabuu qofa argite. Ofirraa dhabuu qofa argite ishee sanaan immoo lookeeshinii bichaa nu ergii mana kiimichaa lookeeshina jennaan silkii harkaa fuudhameeraan. Mucaasee viidiyoo sana waraabdee gadhiiste jechuudha. Tiiktookii koosi gubaan jira kunoo silkiin isin harkaa fuudhamaa jira jettee kana booddee hin jirtu seenan moollaaniirra biyyatti illee nagalshaa jiru jette. Amma miiciyyoon sun mana yaalaa kam jirtire? Magaalaa Mariyaadi malee amma mana kiimichaa isa kam akka ta'e koo wanta adda nuuf baafame hin jiru laa. Magaalaa Riyaadi hospitaala magaalaa Riyaadi malee hospitaala bakka kam isa kam akka ta'e wanta adda baafame. Viidiyoo ilaalla. Maybe yoon achirraa hubadhe mee hubachuu yaalle waan isin dubbattan kanarraa qoome yoo viidiyoo arge. Viidiyoo mee eenyu maqaan tiktookii? Viidiyoo kaasisisteetti laa viidiyoo kaasisistee jirti qo'ee suuraa saamoo sii maxxansaan. No maxxansee tiktookii kee hin gubatan. Waan madaa qabu poostiin godhin. Ara madaami. Si amma galteen jara jira maaki raama si amma galtee buute jala jira. Suuraan ishee laakunoodha laakunoodha. Kanadha garuu madaan qabu. Mucaa ittiin waraabdee gadhiiste sun immoo kaastee ittiin maadaamii ishee jalaa kaaseen. Shaayibammoo. Amma maal taate ture? Amma fakkeenyaaf micoota na osoo madaamiin yoo sutanii maa bilbilasa laala madaamii yoo hawaarra hin geenye taate maaliif micoota nama yaalaa geessanii micootun akka faamilii isii harkattee kara biyyaa galtu godhuu qaban because dalagaan dalaguu hin dandeessuuf miillee erga muremeefuu hojii ni hojjettu mire. Ayyee. Saniifuu mee egaa miiciyyoo akkamitti harkannaa irratti hojjechuu qabdanii hojjedhaati mee miiciyyoo akkamitti harkachuu dandeenya miiciyyoo haasofsiisuu barbaada. Amma gaa nama magaalaa Riyaadii keessa jiru barbaannaa ammas immoo hospitaalarra deemanii barbaaduu gaafata mucaa kana beekte. Miiciyyoo eessuma isiiti waan ta'eef akka taate Suudii keessa waan jirtuuf namni amma Kaayiroo keessa yoo jiraadhe dhimma Kaayiroo kana keessa dhimma fira kiyyaa keessaafuu nama ittiin barbaaduun dadhabu si garee maallaqaan illee hin taane jechuudha. Kanaafuu barbaaddee akka isii qunnamnu godhuu danda'uu qabdi Raahamaan mucoo eessuma isii waan taateef jechuudha. Raahamaa ol seenimee. Raamaa dhugashi Raama kottumee. Imbaasiitti illee himuu qabdanii. Nama isii fideetu jira ammas miiciyyoo tana. Biiroo isii fidee irratti bilbiluu qabdan. Daldaalaan ishee silkii hin kaasu beektee dawwalaaf hin ture hin kaasu daldaalaan ishee. Miidiyaa kanarratti yoo ajandaa gootan ta'e yoo miidiyaa kanarratti poost gootan ta'e abbaan fedhee hin dubbate jechuudha dubbatu dideelleen. Kanaafuu dallaalaa isii irratti dawwalamee yoo hamadaamiin galchuu jettee hayaaddu ta'e maaliif akka akkana taates rakkoon isii maaliis akka ta'e biiroo isii sanitti bilbiltanii imbaasii Itoophiyaatti himuu qabdan riipoorti godhuu qabdan isinii galee. Ayyee. Raamaa nama eessa jirtu? Raama lakkoofsa tokko barreeffadhume si agarsiitu. Wanti jirti Suudii jirti Suudii. Suudii jirti ishee. Raamaa seeni moo eenyu seeni? Raamaa miti. Raamaan kun lakkoo tokko barreeffataa artilaa kun Raamaa kan agashame aktiivii godhi akkaawuntii kee. La ilaha illallah. Hayyee Raamaa gaa miiciyyoon tuni miicoo eessuma keetiiti. Nutifillee intala Oromooti obboleettii teenya. Garuu dhimma kana Suudii keessa waan jirtu mana yaalaa san maqaa miiciyyoon isin himtee jirti miti. Mana yaalaa nutti nimne ishiin nutti mukaanaan silkii harkaa fudhatan natti nimne barmaaki. Mana yaalaa gaa mana yaalaa amma mana yaalaa guddaa dheeyxee moo mana yaalaa suuraa hin jiru. Mana yaalaa guddaadhaan aan jedhanan illee hin beeku garuu anis suuraa kamiyyoo moo si agarsiisu? Suuraa miti. I don't know. Okay. Amma miiciyyoo waan takkan dubballee jira. Maal jettu? Mana yaalaa isin dubbanni.
Mana yaalaa sen jirtu. Baay'ee mana yaalaa isin yoo Biyya maali dubbatu maal biyya. rakkoon qabu raamaa maal gootanii beektaa? Dallaala tokkoffaa warra biiroo isii warra isii fuudhee xalaba deemtee micoon tun karaa seera qabeessaatiin deemtee miti. Iyyee. Kanaafuu karaa seera qabeessaa waan deemteef riippoorti godhaarra bilbilaati suuraa maxxansaa micoon tun miilli isii muramee jira mana yaalaa keessatti namni harkee ja'aati. Ummata biiroo gaafadha. Itoophiyaa jiranii uummanni biiroo suudii jirus ni jiranii. Gaafa dallaalaa gaafadhee naan dallaalishii karaa biiroo deemtee jeemaa kee. Ani immoo karaa biiroo ishiin irra deemte beeku. Yeroo hojii baay'een hojjedha. Ammallee shabaqaa yeroo beekana baase waayifaan jechuudhaan. Waayifaan kiyya badaa kushiinaa keessatti hin dalagaan kushiinaa keessa hin dalagaani. Innaa yoo danda'ameef karaa biiroo ishiin irra dhuftee warra beekan gaafadheetiin sitti maan keessaanii. Dhaggeeffadhu. Anama dubbiin teessan tunis naa gaggalaa hin jirtu akka maakitti jechuudha. Sirriitti hubachuu hin dandeenye. Warri koomantii mee warri sirriitti hubattanii jirtanii ana akka maakitti hin hubanne.